Babbareenni kee yaa lafa gammachuu hundeen qabne badhaasa galgala garuu du'a galaasa Okkolfaa sifaana imaluuni biyyoo kuulee jajee ol kakaasa lubbuu gara si olitti calaasa Namni maaliifi namni maali Yesuus akkene yaa abbaa ulfina ansi biraa fudhadhee gara biyya lafaa dhufe kana fayyaasa isaaniif dabarsee kenneera jedha. Ameen. Ulfinni kun ulfina Waaqayyoo isa guddaa humna Waaqayyoo isa guddaa Yesuusiin du'aa kaase. Ameen. Isa Yesuus Kiristoosiif Waaqayyoo wal qixxeessu. Ameen. Filiphisiiyuus boqonnaa lamarra jira. Filiphisiiyuus boqonnaa lamarra akkas jedha. Filiphisiiyuus boqonnaa lama Yesuus Kiristoos yaada gara Yesuus Kiristoos qaba ture qabaadha lakkoofsa 5 kaase inni humna waaqummaa ulfina isaa isa Waaqayyoo wajjin walitti isa qixxeessu isa Waaqayyoo wajjin wal isa qixxeessu akka waa hin baafneetti lakkaa'e humni Waaqayyoo inni Yesuus irraa Yesuusiif Waaqayyoo wal qixxeessa jechuudha nagaama kan gubatu hin argamin as keessaa maqaa gooftaan ameen lakkii ameen ameen kibba Hallelujah! Humna Waaqayyootu Yesuus Kiristoosiif Waaqayyoo wal qixxeesse humna Waaqayyoo biraa Yesuus fudhatee dhufeeti. Ameen. Yesuusiif Waaqayyoo humnaan ulfinaan wal qixxeesse. Luusha! Ameen. Yoo akka sibiila abidda keessa kaa'ame harki kee akka nama qabaa irratti abidda ta'uu baate egaa Waaqayyoo natti hin himne. Ameen. Yoo sin abidda walitti hin daakante. Wah, Veki. Harka wal qabuu dhiisuu hin danda'amu isiniin jedheera. Harka wal qabdan kana hammuma dandeessan ol fuutu. Waa'ee macaafa, waa'ee ajandaa, waa'ee moobaayilii ajandaa isaa iddoo tokko tokko kakkaawwadhaame firii taa'ame of gadhiisaa mijadhaa ayyaana Waaqayyootiif. Harka keessan ol kaaftu. Gimana membuat aku benar nungguin nih? Haleluya! Rana para wadiannya. Otul kau diiftani gari dan jadi, yo mau yo dapat tanah kakana ol kasu bisini mijat ada es kesa abban isi mijat facu ol kau dan desu. Wiki bara dia. Harga kayaknya kan akal funet isim berana mikan nailala. Inni kaan ijoollee taphachiisa inni kaan na ilaala inni kaan qara yaada namoonni hedduu warri kadhataa jirtan immoo si geddaraan jedhe Waaqayyo otuu waardiyyoonni mana hidhaa dhaabatanii ati mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti argamtan jedhe otuu lafarraa waardiyyaan sitti marsee jiru mana Waaqarraa keessatti of agartan jedhe yes humna Waaqayyoo isa guddaa jenna yeroo torba angangoo kanumaan an fixaa hin nafe kana fuula qulqulluuti humna Waaqayyoo isa guddaa iyyine waamna sagalee guddaa waamuu dandeessanii iyyine waamna inni baay'ina jechuudhaaf tokko lama sadii humna Waaqayyoo isa guddaa lama humna Waaqayyoo isa guddaa sadii Natuya. Gadinnisin wayi banjani. Gadinnisin nama ganuda ayana wajah geddaru jedha. Ayana biyya geddaru jedha. Ayana ardi geddaru jedha. Ayana dunya geddaru jedha. Ayana uumama geddaru jedha. Wazabala wagila tradiania. Awariatum የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በኃይል መሰክሩ ነበር ታላቅ ጸጋማዝ ነበረባቸው አያነ ጉዳስ ከቡትረን አያነ ጉዳ ከቡትረን አያነ Waaqayyo duratti guddaa ta'e argachuun kan danda'amu ayyaana Waaqayyo duratti guddaa ta'e argachuun kan danda'amu sanyii keessan keessa tajaajilaan jiraachuun dirqama miti ayyaana guddaa argachuudhaaf hamatanis maal godhanis tajaajilaa biratti jaallatamu miti
Mishiki guyyaa dhibbaa galanii namoonni keetii yaa'an jiru. Achitti kan du'an dhiyoona dhageenyeerra. Mee atumti duumessumaa du'aa ka'uu keessa seeni. Gaaffii malee garroo ayyaanni gaafas. Ayyaana guddaa. Ayyaana guddaa dibata lafti hin baanne. Yeroo sana deeman faarfannaa ta'uu kee dharoo mucoolee ture faarfataa guddanne. Maaloo attaamuu mataan. Gootonni kee durii kan dhugaa bulanii wangeelaaf jedhanii lubbuu ofii isaanii aarsaa kan godhanii beektu beekaa dhiiftu malee durillee nama baay'ee qabda yommuu isaan kadhatan biiftuun kan dhaabatu deemsa miilla isaanii gaararratti dhaga'ee diinni kan hollatu deemsa miilla isaanii dhaga'ee kan seexanni hollatu. Ameen haleluuyaa. Kottaa beekoon ilaallaa waan kana. Kota meja para gone lalla. Warguda sedang main jadi. Itu aja jirah meja macam jalan pun mana yang nama gua. Agak warga ya ulfat. Kudu sih main jadi. Kudu sih jadi member gua. Isaka. Amin. Warum nawa kayo teman tadi kaya senol kasa. Harga kaya senol kasa warum nawa kayo teman tadi. Yesus Kristus warna duan kesa. Waaqayyo Yesus Kristus warra du'an keessa akka kaase yeroo lallaban humna guddaa akka roobaa jedha qannoo addisuu falasafe moo wangeela dubbata walii wajjin dubbifna baasaa wangeela keessan irraa ergamoonnis jedhan wajjin humna guddaa harkisiisuudhaan du'aa ka'uu gooftaa dhugaa ba'an ayyaana guddaase qabu turanii namni likkitadhu jedhanii nama sirbira sirriitti garagalan amma daqiiqaa muraasa booddee na wallaaltaa jedhanii yoo garaa kee ta'e malee seexanni sirraa daangesuu hin danda'u ayyaana kana yoo foon kee ta'e malee isa foonii abbaa matu mo'ata afiifanni soode Paawulos foonni qannaa maqaa gooftaa na waraana mulee kadhachuu hin danda'an foon isaa abbaa fannisa seexana garuu irraa na waraana. Haleluya. Amen. Negara Ahmad. Gorra tasafte. Ila ursa damake. Koi kamera. Balbali famani. Shakatoro makradia. Bana mera narra. Bana mera narra. Bana mera. Yes, it is. Jesus Christus. Kamu tahu balik ke pulang karena dia mau cerah.